Ashama harka fuudhee jirra jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessanuu bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kiyyan qabaa isinis akka nagaa qabdan abdiin Rabbiirraa qabaa. Har'a maal isiniin jechuun dhufe seetanii bilbila kiyyaan irratti dawwalame. Maal isiniin jechuun dhufe yookaan maal isin kadhachuun dhufe. Akkuma beekamu chaanaaliin kiyya turee jira. Laakiin ammoo monetaayizii ta'ee jira. Garuu irratti hojjechuu waan hin dhaabeef si'aatiin har'aa kaasee ture. Kanaaf hundumti keessanuu haga dandeetti keessanii sheer naaf godhaa. Viidiyoo kiyya naa ilaalaa si'aatii dhugaa dubbachuuf si'aatii gongumaatti narraa kaasee. Annaa ijoolleenis immoo gaggaafadhee jira. Ijoollee bebbeekamoo baay'een gaafadhe kanaaf an irraa ture. Kanumaan irratti hojjedhu yookaan badu ta'ee dheetanan ishee. Hundumti keessanuu please viidiyoo kiyya naa ilaalaa. Isinitti tolee immoo viidiyoo kiyya itti naa banaa. Si'aatiin akka itti naaf guutuun isiniin jedha. Kanaan booda irrattis deebi'eetan irratti hojjedha warabbiin jedhe. Isuma irratti hojjedhu naan jedhanii. Kanaaf hundumti keessanuu please obboleewwan kiyya marti viidiyoo kiyya naa ilaalaa. Itti naa banaa haga dhumaatti itti naa ilaalaa. Warroonni viidiyoo kiyya kana dura hin daawwanne waggaa isinitti tolee akkuma kana dura wal bira dhaabbanne isa wal bira haa dhaabbannu. Warroonnis immoo ganaa addisii banattanii jirtan yoo jiraattanii anis viidiyoo keessanittan isiniif banee si'aatii isiniif lakkoofsisa. Isinis immoo akka viidiyoo itti bantanii naa lakkoofsistanii akka duraatti wajjin hojjennutti akka wajjin hojjennu abdiin qabaa. Hundumti keessanuu koomentii jalatti naa barreessa. Warroonni si'aatiin isin jalaa duubatti hafe koomentii jalatti naa barreessa. Warroonni monetaayiziin ta'anii jechuudha. Maaliif ani amma dirqama si'aatiitti guutuun qaba jechuudha. Kaa maal gochuun danda'a yaa badii kiyya waan ta'eef badii nama kamiitiyyuu miti. Anatu hojjechuu irra dhaabbatee irraa dhaabbannaan immoo yaa YouTubeen si'aatii isaan irraa kaafate jechuudha. Kanaaf diggaamee kanan biraa banee wanni jechuurra immoo kanuma irratti hojjedhu hin deebi'aa si'aatiitti guutinaan jedhanii. Ani immoo si'aatii kanatti guutuun dirqama kiyyaa. Hundumti keessanuu please isinitti tolee taanaanii viidiyoo kiyya sheer naaf godhaa. Liivii akka duraanii santi yoo seenanii ijoolleen xiqqoo ijoolleedhaan walitti yoo dhufanii xiqqoo ni lakkaa'a. Garuu tuyyimmoo natti dhaga'amu akkamitti akkan si'aatii guutee natu beeka dhugaa dubbachuuf ijoolleen wajjin hojjechaati turre na beekta waan ta'eef baay'ee ulfaata si'aatii guuttachuun dhugaa dubbachuuf. Baay'ee tokko jechuudha. Keessattuu duraanillee homaan jedhu yoo amma ijoolleen akka jirutti miidiyaa biraatitti fayyadamu malee yuutuubiitti hin fayyadamanii akka gaariitti si'aatii guuttattee si'aatiin yookaan sabiskiraabii argachuu hin dandeechu baay'ee ulfaata. Isinii gala maaliif jennaan ijoolleen miidiyaa tokko bichaa irratti hin hojjetan jechuudha. Miidiyaa adda addaa irra jirani. Kanaaf hammumti jirtanii warroonni chaanaalii banachuu barbaadan yuutuubii irratti hojjechuu barbaadan si'aatii walitti dhufnee si'aatii walii lakkoofsisnee akka sanitti monetaayizii taanaan isiniin jedha. Koomentii jalatti naa barreessaa. Isiniin jechuu jaaladhaa naaf galatoomaa bakka jirtanitti Waaqayyoon fayyaa isiniif haa kennu. Biyya keenya Rabbiin nagaa haa godhu. Kanaan booda irraa hin badu. Irratti deddeebi'ee yeroo yeroodhaan irratti hojjechuuf yaala yoo Rabbiin jedhe. Inni guddaan nagaa Waaqayyoon nagaa nuuf haa buusu fayyaa nuuf haa kennu isiniin jedha. Naaf galatoomaa bakka jirtanitti Rabbi fayyaa keessan haa godhu. Maatii keessan isinillee bakka jirtanitti nagaa isin haa godhu isiniin jechuu jaaladha. Irra deddeebi'ee yeroo maraa kanaaf sheer warri godhuu dandeecha sheer godhaa naaf godhaa isiniin jedha. Kabajaan isin gaafadhaa naaf galatoomaa turtii gaarii.